akkam narraa bareede moo narraa bareede fakkaata. Diizaayiniin mataa kiyyaadha baay'ee kana bareedaa baay'ee kana namatti tolaa. Haala mucattii san dura seenne jechaan ishii gonashee mucattii sanaa mataa dhukkubsinee ooluu qabnamma akkuma jenne ishii maal isee jalqaba baratame ishii jecha keeti waan ta'e dubbachuun dhiise. Xumuratti moo akkam ani xumuradhee jira. Intala sooressaa taatee mataarra na dhaabbachuu barbaaddi nan beektu ishee akkattaan bitadhu. Akkam jirta nagaa keetii? Ani nagaa kooti sagalee kee baay'ee kanan yaade ija kee keessa odoo silaale baay'ee kanatti tol akkasii yaada lubbuu. Lakki akkasummaa miti. Maalan sobeesi maali? Har'a maal dhageesse manaan jettaree maalan dhaga'e? Hello. Lubbuu. Akkam jirta nagaa keetii? Ani nagaadha. Ati akkam oolti? Wai kaleessa si bilbileen ture na yaraan kaafne ati naguma garuu. Ani dammoo sagaleedhuma kee yaade kanaafan si daawwate. Lakki maalan sirraa barbaada? Oma sirraa hin barbaadne. Sagaleedhuma kee yaade odoon ija kee argee dammoo baay'ee kaanatti tola. Yeroo dheeraa taanee eegan ija kee si argee na yaaddu garuu ani baay'ee kana si yaada. Dhugaa akkasi jaaladhu hin beektuu? Lakki akka na jaalattu illee man beeka garuu amma kun hin jaalattu malee kanumaaf si gaafadhe. Odoo na jaalattees dammoo naa bilbilta kaa naa bilbiltee hin beektu sila maaliif naan bilbiltu na yaaddu? Hiriyoonni koo nagaa isaaniiti. Garuu si gaafatan yeroo baay'ee maaltaa guyyaa tokko odoo fiddee dhufte naan jedhan. Hiriyaadhuma kee nu barsiisii. Hiriyaan kee nama akkamiitii? Qabeenya qabamoo qabeenya hin qabu? Jechuun baqa hunda caaltee akka mul'attu dammoo nan barbaada nama hunda biratti beektaa miti. Boru lagarrash guyyaa gaarii.